barbaadu akkam nagaa fayyaa jirtanii nagaa fayyaa wallahi alhamdulillah rabbil alamin arki yaani romarana hoqqasa maal je'in nagaa fatasan fara mee mudannoo kee gaariilee badallee biyya arabaatirraan garuu mudannoo gaarii homa baay'een qaban mudannoo an qabu mudannoo badal inna kanaafuu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh majabtoota fi daawwattoota keenya akkam jirtu harka fuune isiniin jecha warroonni amantii bira hordoftanis guyyaadhaa hayat isi waliin gaafiif deebii gochuu jirra asis mudannoo badasitti moonni bira gaafiif deebii istiidiyoo kiyyan cinatti argamtee yeroo kan kee aarsaa gootee kiyya banalaat foggare gaafiif deebii na waliin taasisuu keetiif eeyyamoo ta'uu keetiif maqaa kiyyaa fi maqaa uummata Oromoo bal'aatiin galatoom isin jechuun barbaada akkasumas mee akkami haalli jireenya biyya namaa maal fakkaata meeqa biyya namaa irraa eegalu jireenyi biyya ambaa jireenyi biyya arabaa an kabeeku ka biyya jireenya biyya baqaa jedhu walumaa galatti baqaa walumaa galattu maraaraan jedhan akka hina aayaa akkana jetti jireenyi biyya namaa ni ulfaataa garuu jechuun nama hunda akka anaati qunname jechuun argite namu adarbo isaatiif carram isaatiif soqodda ana wanti na qunname baay'ee badaadha saratanya nama shantaanitini mana tokko keessa hojjetaa mana tokko keessa saratanya shantaatanii hojjetaa turtan isaan keessaa kan nyaata dalagu kamii ka uffata dhiqu kamii ka namittiin haati isii bira jirti namittiin haati isii bira takka tahaa'ati lama tahaa'ati no takka ijoollee isii waliin jiddaan teetti ijoolleen yuunivarsiitii barattu isaan tajaajilu ani tanamittiiti jaartin immoo takka qabdi jaartin tuni bar algarraan bootu jaartin hojii bakka isiin itti wanna hundaa dalaydu algama gubbaa haajaa maraa achuma fixatti wallahi haajaa maraa achuma fixatti kaffaadaan kuni ila kaartoonii hagana ga'uun bitamee ture inna maal sitti fakkaata jidduu kana keessa oo qofi asumatti beektu tan waan si gaafatu barbaadu odoo jalaan jaartii tan haffaataa inni itti godha nuika dirqama barkiyya dirqama ila algaat sinja mataa isii darasi ka isin halkan bulu fincaana dalagaa bultu hojii hojjetaa bulti siille manni suni ajaawu dalagaa dalaydan siille hojii hojjette la ilaha illallah na kana waan ta'eef dhugaa yoo dubbanne mudannoon biyya nama baay'ee ulfaataadha wanni biyya nama akkuma gammachuun jiru gaddi keessa jira of jibbuun jira maaliif biyya kiyyaa beedhanii biyya nama komatuun hin jira kana hundaayyuu ka godhe biyya nama ofii barbaadanii tiranii komatuullee silaa gaarii miti kana keessaa nama shanan takka Sri Lanka takka Indonesia takka silxee ammayyuu isii waliin baay'ee piisii takka ana nama shanii namni shanan kun amalli isaanii aynata shan immoo shanan kana keessaa takka tawgaa ku ajaaman santeette jira isiin Indonesia isiin nu xamaddee lujjeesumaaf isiin diktaatara baay'ee idoom isiin sarratanya mul'atte jechuun isiin wannoon tun immoo afaan beekti tasilxee tun immoo afaan beekti ofittuun kaleessitu isiin immoo hin jedhe arani wallahi jiru biyya arabaa kana hoo nama erguu baattanoo ani ila biyya kana irra karaa xaragumaa amma ati waan akkanaa nurraa dhiisi gaanuti amma anillee ilaalee samuuna egaa yoo xiqqoo isiin deettee booda waa hundaayyuu sirreessee fi si erguuf deema anamma bar waan mucattii biyya nagaa ergi ati ofii deemuu hin barbaanne kanaaf mucattii biyya arabaatitti daa'ima gandaan arabannaatti anamma bar haasawma kiyyaayyuu waan an sirraa fuudhuu fi siyoonnaa dheeyyuun harkaa balleessitee bar biiti nama akkana biiti nama an ergisiin hin jiru an su'uudii ture su'uudiif amala kaanii hin beeku laakiin amma yoo si ta'uu baatte isii mataati beekta namni akka sirrii jette ka ana muudate kun isii muudatu hin danda'u achi beekte achi deemte beekte waa hedduu si muudata takkoo sarratanya mana keessa jiraattee sarratanyaan si dura mana keessa jiru baddu amma wal jalaa fa'a meeshaa hataniitiniin argite walis sarrobotu jira waa baay'eetu jira ani kana wanni irraa jiru dalagaan baratu amma bismillah rahmaan rahim baay'ee ulfaataadha kun ani maal akka jiru beeku kana rabbi alaafisuu fi warroota biyya namaa keessa jiranii dhugaa dubbachuuf si qallatuuf jedhe malee maal ergaa maal abiyaasittuu rabbiin kiyya akka gaarii na jira alhamdulillah rabbil alamin dunya matanan quufaniif malee la isi ergite hin quuftu ammallee isi ergite hin quuftu maal sitti fakkaate achi deemte ani wallahi waan yonnoo jiru keessa jechuun muudannoon biyya sanitti nama muudatu baay'ee badaadha seenaa manatti argee seenaa kan bofa mana keessatti arge seenaa kan guyyaa bofa mana keessatti arge sanirraa
Kanaan bari'u guyyaan naan dhiyu an waanota ullaalee akkasii akka carraa namitti mana barumsaa jirti. Namitti mana barumsaa jirti mucattiin takka hin ciifti mana mucattii itti iyyee an afaan isaaniitiin inuun beeku afaan Ingiliffaatiin beekaa mucattillee afaan Ingiliffaatiin beekti. Waan si ajaa'ibu keessa manni sun bakka oddasii ani wallaahi kiiloo 80 irraa kiiloo 50tti deebi'eetii dhufu. Ati wannu mana keessa argite jechuun akkamitti jiraata onna ka birallee jiru seetu. Walakkaa deebite jechuudha. Wanna jechuun baxxaan itti badaadha. Jechuun nama beektaa yeroo baay'ee jechuun haa ta'u afaan Ingiliffaa hin beekanii waliin haasofnaa yoo nuti haalii jennuun isiin hin deemti jedhan jedhifteetu. Ani shaayii isinaan jennaan makureefii keessa muqorqoraan ol kaayee itti banee manni marti gubatee oole. Manni marti gubatee. Eemshii yoo jedhanii eemshii yaa binti eemshii yoo jedhanii as deemti jedhan. Guyyaa tokko ansi garamu keessa wannoon hin jirti ta bishaan qorraa itti dhugantuun wannoon tallaaja jedhanii isaan tallaajaa fidii naan jette baay'eetuma ittiin deemu guddama kan. Kamu bishaan. Bakka onnoo qabatanii. Tallaaja bishaan sila bakka ta'an keessaa qicatan kana guutuu baatteetti. Xiqqaawee. Ishpiikitti ana tallaaja muunnoon naan jette. Isiin kan shaayii fidi naan jette. Firmuuzi. Innaa bakka waan baay'ee mudannoon biyya namaatiin nama mudatu ani jechuun beektaa gaafa isiin akkas naan jettu kolfee garaa humna jijjitee. Yoo nu dimshii yoo jennuun as deemti jettee bara. Ta'aal yoo nu jennuun hin deemti jedhe. Ta'aal yoo nu jennuun yoo nu kootu jennuun isiin hin deemti jedhe waan deemti. Dammoo ila qormaanni naa'uun arabaa nama qormaani. Maal gooti haga torbee tokko maan na gooti si fakkaate. Feestaaliin birrii tokko haa ta'u foorjidii haa ta'u maali yiiteetiniin algaa ofii bira keetti algaa isii ana sirreessa. Bakka hindi namitti wanna akkana mootana dura oduu achisu jiru agay namittiin anaa itti qormaataa jirti maali ni qarshii kana amma maal sodaa odoo tuunnin fuuteetiin qarshii kana ugamaa sila turi tahattu ufee naan jedhe hoo ka akkana jiru sodaa la ani wallaahi garuu carraan kiyyaaf kanama biraa adda ta'uu danda'a kiyyaaf kanama biraa tokko jechuu osoo hin ta'in biyyummaan alaa kun akka kiyyata akka ana hayaatetti ani nattilleen tolu hin jaaladhu alhamdulillah rabbil alamin haga taa'ee galee karaa biyya kanaa xaraquudha hojjetu. Ati jechuun haa ta'u garuuyyuu wanni isin mudate akka uummata kaaniitiif mudannoon badaa ta'uu danda'a. Itti aansee muumee akkuma mudannoo biyya namaatti isin mudate himte kanatti bu'aa biyya namaa deemuu irraa argatte maal biyya namaati akka alhamdulillah rabbil alamin maasi fakkaate jarri yeroon booda na jaalatte ani beeyte kontirata ture haga umaa yaa lolaa turtanii forever waan mana sanii baatu ta'e nusin barbaannu jaa turtanii saniif jecha aan kontirata ture dura birrii 700 hoggaa'eeraaf hojjetaa ture achuma odonaa edaat kuma lamaan naa geette alhamdulillah rabbil alamin shaggaa hojjetaa ture waanuma gaarii hojjedhe waanuma isinii erga waanuma isin naa hojjetaa turtan sanii alhamdulillah rabbil alamin siin ja'a bicha alhamdulillah garuu aarsaa guddaan jechuun ammaa wanti tokko nana gamma gaafii na ta'ee gamma odoo siin gaafatin arra si gaafadha barus gaafadha gaafii sammuu kiyyan na ta'e tokko waan hundaayyuu waan ati dalayte hundaayyuu jaan argaa turre waan hundaayyuu ofii bira dhaabbanne dalagsiisaa tures haga ammaatitti mee birrii hagam akkaawuntii irraa qabda birrii ofii. Kiyana maal kana na gaafatte birrii odoo jiraatte iyyuu boona uumuu kaate ani kabaja badda kaa'e malee jechuun akka gaafa biyya namaa irraa dhufteetitti namni tokko namni sissiqee waan ati dhuftees argallee hin jiru waan ati dhuftee hin beekullee hin jiru eega dhuftee biyaasii kilaala waggaa tokkootiif deemtaa mee birrii kaashiin harkarra fidattee dhufte kan as ittiin dalansiifne ala birrii kaashii jechuun kaashii jechuun birrii qulqulluu ka dahaba osoo hin ta'in birrii kaashii ka fiddee dhufte hagam taasisa tilmaamaan mee hagam akkaawuntii irraa qaba hojiis jammarsiisuuf. Waan qabu ani barumsa irra jira waan qabu waan ta'eef kana jiraatus amma irruma haa tarru
faayidaan qabu kaa jechuun birriin osoo umti waan taateef birriin yoo itti hin dalagin huma san umti waan taateef kana dhiisituma bira tariitiin inji alhamdulillah rabbil alamin wanna ijaan mul'atu baay'ee hojjedhe kana nu argine argaas jirras qarshiin hin jiru kaa qarshii maal go'a sitti maree qarshiin hin jiru jechuun maal obboleessa keetiif uumaa sin gaafadhu godhani birrii sumni takka sirraa hin barbaadu atummaan qabdaayii jechuun birrii nagaa fattaaf osoo hin ta'in wanna himamtu miti waan jechuun akkaawuntii irraa hagam qabda siin jedhee bira nammoo barbaadu waan qabu Esho takka rakkoon hin jiru namni beektaa biyya Itoophiyaa biyya keenya kana keessatti tokko namni waan kokkeen nyaatee bulu caalaa wanni biyya kana keessatti rakkina guddaa ta'u iddoo jireenya namaati. Iddoo jireenya haala gaariidhaan tolfattee haala gaariidhaan si tolchine haala gaariidhaan si ijaarree kanaa miti kiraa manarraa walitti qabattuunu ji'a 3-4 jiraachuu dandeetta kun rakkoo hin qabu. Kana waan ta'eef mee daawwattoota keetiif warroota biyya namaa keessa jiraniif dhaamsi ati qabduuf maali? Osoo gara xumuraatiitti hin deebiin. Ani aamsi ani qabuu fi birrii keessa walitti qabadha. Maatillee hanguma ta'e gargaara malee baay'iftanii hin gargaarina. Wanti achi dabarsaniif wanti isaa warri beekuuf wanti isin dabarsitan waan garaaf duuda waliin argatu. Waan kana ta'e bo'as dhuftanii immoo jiruun immoo tabiraatti isin eeggata. Homuu ija nama balleessu maatii ija nama balleessu ta'am ati warqii ati dahaabaa ati maali ati jinni jeetiin dhiirrillee maalillee namni isin jaalattanillee samaayii gubbaa isin oofu kun. Wallahi dhugaa keessa dhugaa wanni hundinuu kijiba. Maatiin maan kan keetu uura ija keessaa naa fuudhettee ija yoo jala qabatte ija guutuu keessaa fuudhee harkarra sii kaa'ee keessa laalladhu siin jedha. Keessa laalladhu siin jedha. Kana waan ta'eef argilee asirratti wanti takkatti ani isinii dabaluu barbaadu. Hin gargaarinaa miti maatiin namaa shari'aa hin dhoorre gargaaruu qaban maatii ofii. Gargaaruu qabanii akkaataan itti gargaaran ana hoo maal na barbaachisaa maatii hoo maal barbaachisaa. Yoo kan namni tokko nama isin hin jedhu tana nyaa'aa nama yoo xiqqaate salaama gaarii yuus gaafachuuf biyya kana keessatti yoo birrii qabaatte qofa. Simannaa gaarii namni kasii godhu salaamallee akkam gaarii tolchanii kasii jalaa qaban yoo qabaatte birrii yoo qabaatte qofa. Otherwise ilmi haatetii zoor je'ee sillaan obboleettiitii ilmi haatetii ila kun zoor je'eetiniin lallaaluu akkaataa koondishinii kiyyaa laala. Maa maqaan balleessatillee akkanuma asirra teettee maqaan hin balleessin gaa jechuun ani takkaa birrii. Inumaa namaa oodanii. Daawwattoota keenya kabajamoo fayyaa ta'aa bakka jirtan nageenya rabbi isin biraa jiraatu viidiyoo share like subscribe godhaa namoota hedduu bira akka ga'u nu taasisaa isiniin jennaa viidiyoo dhugaa dubbachuuf ammoo tokko namni na dagate nu dagate na fakkaate namni nu raanfate. Inshallah hin deebi'an oromoon teenya bara gara laafeeyyii wallahi. Namni nu raanfate abbaan viidiyoon si bira ga'e viidiyoo akkanaa biraa bira ga'u yoo dandeette like godhiitii share godhiitii ofirraa dabarsii bira nuuf yoo akka tasaa taatee haalli jireenya biyya namaa haalli jiru biyya baqaa jechuudha. Nama mijaa'u namaaf hin tolu sa'aatii teettee dhaggeeffattuu fi sa'aatii teettee viidiyoo laaltu yoo dhabde sheer godhii kan biraatii dabarsii kan yeroo qabu haalaalu bira kutisii jechuu barbaadaa fayyaa ta'a